فداك أبي يا أمي يا رسول الله فداك أبي يا رسول الله فداك أبي يا نبي يا رسول الله. هيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن ديادة الشمع هركفوني ورن أسر سرر خانان نوهر دفا جرتن هند خيسانو سلامتا إسيني قراني جرة. أكسومتي أرى أجندا وان رادوبن نجرة أجندا نتر رادوبن أجندا مانتنا أركانو قبضو بالبلتي دي ما جرتو تنا وان هدو namni hedduun addunyaa geessee irraa dubbatamaa jirti akka isiin dhooteen guyyaa 3-4 dura irraa dubbannee turre ibiddi qabate kun akka laaftutti hin dhaamne ni beeynaa bakka isiin akka itti isiin nama ququuxu beeynaa kana beeyneeti akka waan kana dhageenyeen hara laayiviitiin as baanee dubbannee jechuu jarri kuni badiin isaan dalagan badiin isaan dhaqqabsiisan kun badii guddaa hawaasa Oromoo qofa osoo hin taane hawaasa addunyaa guutuurratti rakkoo fiduu danda'u jenneeti irraa dubbannee jirra jechuudha. Kanaafuu amma booda kana namoonni hedduun karaa adda addaatiin aarii isaanii ibsachaa jiran dhugaadha namuu waan takka nuti beekuu qabnu jira. Namni tokko waan takka amantii wanni jaantuun hiikkaan isii waan guddaadha. Namni waan tokko waggaatti amane amantuma abbaa fedheetu haa taatu. Amantuma abbaa fedhee taate waan itti amane sayyoo dhugaan itti amane waan saniif if khannaa jechuudha. Siniif isinii galee kanaafuu amantiin jechuun amantii islaamaa guddoo addunyaa tanarratti ummata biliyoona 1.7 ol hordofuu miti. Amantummaan namni xiqqaan tokko ifi uummatee wanni sun naa taati jee erga amantii jee itti amane amantii nama sanii kabajuun dirqama taati jechuudha. Akka waan kana dhageenyeen hedduun keenya emotioniidhaan ibsanne waan deemaa jiru kana akka isiin dhugaan baatee afaan godhattee haqni warri waan kana nutti wanni jechaa jiru kuni bakka isaan dhaabbatan barree waan isii duuba jirtu maali cheeniin isii duuba jirtu jennee gaggaafachaa turre waan takka waan argaa jirru ni jira kan mul'atinis ni jira ammallee sirritti wanni kuni ammas afaan godhachaa waan hin jirreef afaan godhachuu waan qabduuf garuu dhugaa takka waan nuti haaluu hin qabne jira jechuudha. Haala bifa nuti itti wanni beeytani waan takka namni tokko oggaa waan tokko dhugaan takka oggaa dhootee baate
waan san maaltu duuba jira jettee qorachuun ha abbaati. Maaliif ja'ame kophaa deemamoo namaa wajji deemamoo akkanumatti ifiin deema waan jettu sanas adda baafattee waan kana irra dalaguun dirqama taati jechuudha. So ammaan tana gaa waan tokko erga waan kana guyyaa jalqabarraa irraa dubbachuu jalqabnee namoonni gama adda addaatiin as bahanii dhugaa jirtu itti as bahanii ibsachaa jiran himaa jiran especially namoonni isa dhihaatan namni kuni qe'ee itti dhalate qaba qe'ee itti guddate qaba nama wajji guddate qaba amantii hordofuu qaba waa hedduu jira jechuudha. So kanaafu warreen akka amantii kiristaanatti as bahanii sagalee isaanii dhageessanii waan kana gocha kana akka malee balaaleffatan haa galatooman akka miidiyaattis warreen balaaleffatan haa galatooman amma immoo boodarra viidiyoo 2-3 kaniin argee tokko saahiba isaati waa'ee dhugaa namicha kanaa ka dubbate ni jira. Arrammoo obboleessi isaa obbo Ibsaa Baay'isaa ka jedhaman ka abbaan tokko ka haadhaan adda addaa isaan seenaa isaanii sirriitti dubbatee jira. Seenaa maatii isaa dubbatee jira. Agummaan nama akkam akka ta'e sirriitti dubbatee jira. Inni kun immoo ifiifuu nama amantii wannaa hordofuu ture. Garuu booda islaamummaa fudhatee jechuudha. Waan inni irra wanni jeemee viidiyoo kana isiniif hin tuttuqaa linkii isaallee sheer isinii godheen jira. Oromoo Diaspora Miidiyaan eenyu maqaan isaa itti chaatutu dhaleessee. Thank you so much. Namoota akkasii dhaleessanii namoota rakkoo hawaasa keessatti uuman namoota rakkoo ciccimtuu akkana hawaasa keessatti summii akkana nu keessa facaasanii hawaasa waliin gosa Oromoo tokko arrabsan maatii fi arrabsan ummata abaarsa qabu akkanaa kana fidanii especially namoota itti dhihaatan namoota wajjin dhalatanirraa dhugaa akkasiisan yeroo argannu akka nuti aarreellee waan hamtuu dubbannee ofiis facaafnee waliis facaafnee ummata keenya kana gaarratti illee quban qabne nu gargaarti jechuu lolli keenya jalqabarra lolle sun. Kanaaf viidiyoo obboleessa ogummaa Baay'isaa xiqqishoo sakandii isinii taphachiiseetiin wanni jennaa jechuudha. Naabsa. Okay. Isaan kun obbo Ibsaa obboleessa ogummaati obbo Ibsaa Baay'isaa jedhamanii mee isumarraa dhageenyaa xiqqoodhaan waa'ee isaa kana erga xiinxallee boota anillee waan itti dabaluun qaba obsaan hordofa. Haati isaa ijoollee 11 da'anii haati nadeessemmoo ishee lammaffaadhaa ijoollee 7 deesse. Haati keenya isheen sadaffaa isheen dhumaadhaa immoo 3 deesse haati buddeenaa keenyaadhaa. Maatiin keenya gara nama 21 akkasitti ijoolleen Baay'isaadhaa. Haadhaan adda adda'anii fi aagumaan anatu dura dhalate inni waggaa tokkoof na booddee jira. Abbaa tokkorraa dhalanne mana tokko keessatti guddanne dallaa tokko keessatti guddanne waliin wajjiniin haadha keenya yeroo isheen tokko deessu isheen tokko harma boosisiin kan biraan immoo deessi waan ta'eef walitti nu kennatanii deemu. Haati keenya yoo isheen tokko gabaa dhattee isheen tokko mana ooltee mucaa isa tokko manatti dhiifteetti deemtii ishee mana jirtutti dhiistee deemtii harma tokko foonee guddannee jechuu nan danda'a akka ijoollee haadha tokkotti waliin guddanne. Haa ta'uuti ilmoon boottiyyuu garaa tokko keessaa baateeti karaarra deemti jechaadha. Walitti dhiyaatu firooma waliidhaa walitti jedhu garaa tokko keessaa akkillee tokko haati tokko hanqaattee isheen baaftee karaa adda addaa deemti. Namni tokko garaa tokko keessaa bahee fi iyyuu tokko ta'uu hin danda'u. Amma obboleessi inni haati isaa deesse haadha lubbuutiin hin jiru. Sababa qabsoo Oromootiif jecha bara 1972 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana hidhaatti dararamaa ture. Waggaa dheeraadhaaf haga gaafa dargii kufuutti 83 dargii kufuutti gara waggaa 12 ijoollee wallaaltu haadha manaatti dhiisee ijoollee afaan hin beekne tiriisee irraa hidhamee bara dheeraa inni jedhu nama namoota biratti hawaasa keessatti
mana amantii keessatti nama kabajaa qabu, nama guddaa daanyee baay'isaa namni jedhamu nama haati isaa deesseedha. Haati isaa hangafa isaatii jechaadha. Nuufi ta'a akka abbaattis erga abbaan keenya du'ees akka abbaatti namni nu tajaajilaa ture, namni nu guddisaa ture nama kana daanyeedha jechaadha. Namni obboleessi keenya hangafi keenya ilma abbaa keenya hangafi nama guddaa nama loyeerii nama ture amma turata ba'e nama jirudha. Obbo Naggasaa namni jedhamu har'a nama turata ba'e jedhu nama kabajaa qabu nama sirnaatu nama baratee sadarkaa guddaa ga'e hawaasaaf mootummaadhaafis ta'e karaa gama amantiitiinis ta'e nama maanerii gaariidhaan. Hayyee dhiifama maqaa isaanii sirreeffadhaa. Maqaa isaa obbo Ibsaan jedhee ture. Maqaan isaanii obbo Abdiisaadha. Obboleessaa Gummaati jechuudha. Waan kana linkii isaa Facebook irratti YouTube isaa isinii share godheetiin jira. Kayitichaan isa kana interview godhe. Maaliif dubbii tana keessa waa hedduu argattanii deebisaa hedduu argachuu dandeessan jechuudha. Maaliif obboleessi tokko osoo haga fedhellee wanni tahee wannaa walirran kaayu. Seenuma isaatu dhaggeeffadha. Seenuma obbo Abdiisaatu dhaggeeffadha. Akka inni dubbatetti inninis amantuma Protestaantii qabaachaa ture. Dabree immoo ummata hedduu warra isa hordofu faala warra hedduu membarii osoo qabaatuuti immoo karaa amantii Islaamaa dhufee waliin yeroo guddatan obboleessa isaa kana nama akkam akka ture haadholii lamaan isaa haadha buddeenaa lamaan isaanii wal lolchiisaa gaafa xiqqeenyaa abaaramaa ture. Gaafa xiqqeenyarra deem ati guddadhuuti xiqqaadhuu jedhanii abaaraa turan jechuudha. Abaarsa qabaa jechuu xiqqeenyarra namni kun xiqqeenyarra abaarsa qaba. Dhugaa immoo afaanuma isaarraa dhagaha. Ammallee erga achii bahe jechoota inni rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni rabbii irratti haa jiraatu jechoota inni ergamaa keenya irratti inni fayyadamaa ture san namni kun waan san ifii godhee bahe jechuudha. Obboleessi isaa ragaa bahee jira irratti. Ammallee saahibni isaa kan wajjin guddatan gaafa tokko osoo qo'annuuti saahiba faarmaasii saahiba keenyaa tokko keessatti ol seenee lambaa yookaan wanni dhaamsee shaamaa dhaamsee qarshii isaa fuudhee deemu harka qabnee jaan jechuudha. Amma kana wanni jechaa jiru ragaa waan hattummaallee akka qabu namni kun gaafa xiqqaallee akka nama hattuu ture. Jechoota inni ergamaa rabbii kabajamaadhaaf inni fayyadamaa ture san osoo rakkoo argaa jiru osoo Finfinnee keessa deemaa jiru gaafa Finfinnee ture osoo bakka wannatti maxxanee warra mishinii waldaa mishinii tokko keessatti achi qacaramee osoo jiraatu niitii achi keessa daleetu gudeedee maallaqa doolaara 5,000 saameeti Keeniyaa galee. Wanni kun waan dhokotaa miti waan heeraaf seeraaf itti barbaadamaa ture jechuudha. Namichi nama hattuudha. Nama gudeedu. Maraataa qofa osoo hin taane nama sammuun isaa osoo fayyaa qabdu garuu akkuma pooyizinii hama qabaa jechuudha. So maaliifin kana isinii fidee ammallee mee daqiiqaa takkan waan obboleessi agummaa yookaan obbo Abdiisaan jedhan walumaan haa dhageenyu arran tana. Isaan hundi obboleeyyanii garaa tokko ilmaan abbaa tokkooti garaa tokko irraan baane lakki haati gargari garuu ilmaan abbaa tokkooti garuu haasawa isaa keessatti waa hedduu irraa dhageessan maal osoo dhageeffadha ammas. Hundumala Oromoodhaaf qabsaa yookaan immoo mirga Oromoodhaa eegaa yookaan Oromummaa isaatiif jiraataa jedhanii amanuun hin danda'amu. Amantii kam keessatti kiristaanota Islaamaa yookaan waaqeffataas ta'e kaamiyyuu yoo ta'e eetistis ta'e akka kamittiyyuu hundinuu karaa tokkorra deema. Fedhii tokko qaba jechuu hin dandeenyu. Agumaani adda bilisummaa Oromoo wajjin waliin beeku. Tasumaayyuu inni duraadhaa adda bilisummaa ABO, OLF, ONEG waan jedhamu kana wajjin waliin beeku maqaa dhaga'i malee. Ragaadhaan isinii dhiyeessa yoo ta'e yoo feetanii. Maal jennaani agumaan maaliin akkamitti biyyarraa bahee yoo jette waan xiqqoo ishee tokko irraa hima ishee dhumaadhaan isa kabiraadhaa kan inni maatii keessatti hojjette sana hin kaasu kan inni fira irratti hojjette kan inni yaada isaatiidhaa irratti hojjette sana hin himu akka isaan afaan hin salphadhu garuu sabuu qabaa natti dhaga'ama
deebisee gowwaa tokko arrabsii jedhanii nura adirna arrabsaa jedhan deebisee waan inni hojjete kana amma waa deebisee himuun an akka of arrabsu tokko ta'uudha tabeeta natti dhaga'ama. I'm feeling shame, really. Garuu isheen waan inni hojjete biyyarraa bahe akka nama siyaasaa tokkotti waan biyyarraa bahe of fakkeessa. Garuu dubartii Faranjii tokko isheen Jarmaniidha. American missionary Louis Pasteur Hosteli Allah sana kajirtu German missionary la isheni nama citizen Germany di ishen tilaqeeti birri sodoma kenni maraka dewan nyaadun dhabe manjaqadi sadafan hare pada jere waitin hare padus dhabe please yede nation abati Uguma jete himanti tidagahame dubarti adin kuni dalotan Germany la kuni Isaaf birri soddoma laatte nyaatallee naa kenni leftover yoo qabaatte jedhee gaafate alright man insist away yeroo itti dhiyaate jechaan hayyee jettee ogaa shanii eenyuutu dafa xiqqoo jedhataa ogaa kenni jedhe security gaabbi yookaan zabeenyaa jedhamu sana eeyyamsiistee fuudhee organistee ogaa shanii eenyuutu waan taane irratti hojjeteeti doolaara 5,000 ol irraasaamee halkan sana baree biyyarraa bahee Keeniyaa seene. Bareetiin kun kan raawwate bara kam ture maqaan nama sanaa hin beektu laata? Maqaa hin beeku ani dirreda waan jira suni 90 around 97 or 96 keessa 87 86 87 Kana dubartiin kun ni himatte moo akkamitti odeeffannoo kana dhageessan isin? Keetiin itti banamee ture keetiin itti banamee qabala asraa irratti kaffiteenyaa simminti kan jedhani naannoon suni achitti barbaadamaa ture obboleettiin keenya tokko amma kan Thank you so much. Obbo Iticha Galatomi, Diaspora Media. May asumanille like share godha fi Iticha dha fi Diaspora Media maalif jennaan gaazexeessaa jechuun nama gizee wanni takka galte dhugaa akkanatti falaffalee baasu waan gaariidha. Akkamitti bartanii inni waan kana godhu jennaan keezii nu itti banamee ture. Nama 5,000 saamee barbaadamaa ture. Namni kuni keezii Oromootiin hin baane jechuudha. Waan takka qabsoodhaan hidhata walitti hin qabu. Asirra taa'eeti alaabaa Oromoon dhiini meeqatti ganneeti alaabaa bilisummaan Oromoo meeqatti gannaqamte if duuba kaayee even ilaa sadarkaa erga dhufelle asirraa akka dhufeen erga Ameerikaa dhufeen nama deebi'ee ani waa'ee qabsoo waa'ee abaa'ootiin isin hima anaatu beekaa jee asii nama galee hiriyaan isaa akka jeette jechuudha akkanan jeette osoo hin ta'in maqaa kijibaan irraan kaayu hiriyaan isaa akka jee jechuun nama waan kana godhe amma kana hundeeroon isin haasawaan takka waan kana defend gochuuf yookaan waan kana wanni gochuuf osoo hin taane namni kuni wanni inni jedhe obboleessa isaati seenaa isaa linkii guutuu dhaggeeffadha waa hedduu irraa bartanii nama waan gaggaarii haasawa namni kun jallaan hunda keessa jira jechuudha kanaaf jallaan kun adaba isaa argachuu qaba maaliif ta duraan dura hiriyaa isaatii walii bu'a charchii keessa jiraatu walii bu'a sababa keessa jiraatu walii bu'a deemee arraanta namoo abiddaar kan qabate jechuudha deemee jechuudha amma kun hagam takka akka maatiin isaa obboleessi isaa qabsoo irratti obboleessi keenya guddaan kan guddise qabsoo irratti hidhamee amata 10 booda akkasi qabsoo irra wareegamee je obboleessi keenya kan isaan sila akka wanna jana amma maatiin isaa nama kana hagam takka itti salphatti ayyooleen isaa abbaan isaa jaartii sadi qaba haadha biddeena lama wal lolchiisaa ture je innaa waan nama jallaa gaafa xiqqaa waan hedduu naasoo waa'ee maatii keenya keessaa je deemati rab guddadhuuti xiqqaadhuu ja'anii abaaraa turanii je abaarsa qaba ijoollummarra abaarsa qaba nama reep godhee biyyaa bahe jechuu namni kun nama fittisiisee dubartittiin mishiinarii Jarmanii sun kootu jettee nagargaarii je'eeni qarshii 30 kannitee fi qarshii 30 fudhatee manjaa fiqaadiin asaaddas jee hayyeena bulchaa jee waardiyaan ta'a jee obboleessa irraa dhageenya jechuudha. Erga seene booda namni kun
nama galata ooleef nama itti seenee dubartii reeppu godhee doolaara 50,000 dhiifama doolaara 5,000 achi hatee saamee akkasiin Naayiroobii galee jechuudha. Namichi tokkoffaa hattuudha jechuudha. Obbo Agummaan hattuudha jechuudha. Lammaffaan nama safuu hin qabne nama aadaadhaaf amantii ifiitiif safuu waan ja'an rabbitti hin kennine jechuudha. Maaliif already waa hedduudhaan laaqamee jiraachuu harkisa. Sinigalee kanaafuu erga achii bahee waan kana akkamii bartanii ijee ugaa gaafatu keeziinuu rabbanamee ture barbaadamaa ture. Maaliif namni tokko gaafa nama reeppu godhee qarshii 5,000 hatee si saamee nama galata ati oolteef nama silaa waa barsiisuuf dhufe san ummata Jarmanii ummata mishiinarii Jarmanii san niitii san reeppu godhee maallaqa isii irraa saamee akkasiin Naayiroobii bahee jechuun namichi kun. Erga Naayiroobii dhufe ni beekna. Namni Ameerikaa kana dhufe hundi qabsaa'aa jechuun miti. Tana hundaa beeka jechuudha. Namni hundi ni beekna. Namni hedduudha. Kaan keezii maallaqaan bitatee dhufa. Kaan keezii hin ta'in himatee dhufa. Kaan wayyaaneen akka na cafaitee dhufa. Namuu gaafa Keeniyaa dhufe keezii tolfatee dhufa. Akkuma nama keezii tolfatee dhufe jechuudha namichi kun. Garuu baakgiraawundiin isaa xiqqeenyarraa waa hedduu dalagachuu. Amma immoo obboleessarra akka dhageenyetti an obboleessi an hin kijibu. Namni kun nama faalawara guddaa osoo qabu amantii muslimaa fudhatee obboleessisaa arraan tana waan inni kijibuuf hin jiru jee yeroo duraatiif waggaa ol bahu kijiba nutti himaan jiru dhugaa baana. Poolitikaa paartii takkaaju wal quban qabu hin jiru namni hattuun bara hattuun bakkuma hunda jirti. Hattuu fi baalagee fi namni akkanaa kun hunda keessa numa dhalata. Maatii guddaa keessa hattuu jira gaarii jira namni baalageen bakkuma hunda jira jechuudha. Kanaaf Agummaan wanni inni godhaa jiru kun maatii isaallee bakka hin buutu. Godina inni itti dhalate bakka hin buutu. Amantii inni qabullee bakka hin buutu jechuudha. Kana yeroon jedhu dhaabbadha waa'ee rasuula rabbiin dubbatinaa jechuu kiyyaamti. No. Ajandaa rasuula rabbii caalu hin jiru sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu. Ajandaa kana caalu hin jiru. Maaliif jennaan namni baalageen adaba isaa argachuu qaba jechuudha. Adaba isaa argachuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan maal jee obboleessisaa obbo Abdiisaa maal jee gaafaan amantii islaamaa fudhadhu jee achi taa'ee tireet na godhe jee ati amantii arabaa fudhattee siin ajjeesisaa jeeti tireet na gochaa ture naan jee ilaal. Maaliif namichi kun ignorant, he is very arrogant, hedduu wallaalaadha, arrogantiidha, mataan isaa nama jalla. Doktorummaallee hin qabu, profeesarummaallee hin qabu. Dhugaadha akka amma saabni isaa jee maaliif achi inni bakki inni itti guddate bakka amma yeroo inni mishiinarii keessa guddatu afaan Ingiliffaa waan dubbataniif afaan Ingiliffaa akka bishaanii dubbata. Sanii ala immoo doktoreetiin inni fudhatee fi profeesarummaa inni fudhatee hin jiru. Ameerikaa kanallee dhufee waldaa kiristaanaa isaanii baxabbaxaa ture. Oromoo koominiitii dhaqee nama jeeqaa ture jechuudha namni kun. So silaa gaafa inni ganama jaan maal jette jaan silaa gaafaan killee hatu haati tiyya harka keessa na qunxuutte arra sangaa hatee silaa hidhaan seenuu jee jaan. Gaafa inni gosa Arsii as fuudhee irra deemu gaafa inni gosa Tuulamaa as fuudhee irra deemu silaa nama kanaan stop jechuun inni irra ture jechuudha silaa arra sadarkaa kanan deemu jechuudha. Sinigalee osoo gaafa san qunxuuxame arra kana deemee waan amantii namaa keessa hin seenu silaa arraan tana. Amantiin Islaamaa amantii Oromoo qofaa miti. Amantii addunyaa guutuuti. It's not Oromo or Ethiopia or something. It's a global religion. Maaliif jennaan namni waan itti amane takkaaf namni waan itti amane takka ka ifkannu jira jechuudha. Sinigalee. So kanaafuu amma maaliin jechuu barbaade warreen ammallee warreen as baatanii waan kana balaaleeffataa jirtan namni kun nama sirnan qabne nama adaban qabne nama akkuma namni wanni jedhu hundatti hawaasa kana itti yaadee hawaasa waliin dha'uudhaaf waan godhaa jiru nama sharranya bofa namichi kun masqaadha. Sinigalee kanaaf nuti immoo wanni gochuu qabnu namichi kun inni waan kana baafate inni waan jedhu je'ee jira. Immoo maaltu isa jechisiise ka jedhu nu laallatti jechuudha. San
qoranneeti irra dhaqqabnaa jechuudha. Maaltu isa jechisiisee maalirra ja'uu danda'e maali baakgiraawundi isaa rakkoo qaba kana kan dhugaadha. San isaatu himataa jechuudha maalirratti akka jedhe. Nuti immoo wanni gochuu qabnu ta duraan dura koreen masjida Atlaantaa jirtan yookaan koree waldaa Oromoo Protestaantii Atlaantaa jirtan akkasumatti bataskaanni Ortodoksii illee yoo jiraattan manguddoon Oromoo hayyoonni Oromoo waliigalaatiif waan kana ta duraan duraa bakka hojii isatti dabarsitanii deebitanii isa kana immoo seeraaf dhaleessuu irra daluu qabdan. Kana yeroon jedhu isin warri Minisootaa harka maradhaa tattaa jechuudha. Warri Minisootaa warreen keessattuu nu dura buutanii deemaa jirtan warreen amantii muslimaa hoogganaa jirtan hedduun keessa warreen Noorz Ameerikaa waan kanarratti koree itti godhaati irra marihadhaa agummaa fi eenyu maqaan isaa kan Misgaanuu Jaansan kagalgalaa ganama ajandaa Oromoo jidduun naqee nu facaasaa oolu kana summii sanis jara lamaan kana seeraaf dhaleessanuuf adara kun dirqama keessani. Maaliif jennaan namni nuti amma akshiniin hedduu barbaachisaadha. Boruu kana caalu nu mudachuu danda'a jechuudha. Boruu wanni kana caalu dhufuu danda'a. Kun akkan taane jarri kun adabamee seeraan adabamee erga seeraan adabaman booda kabiraaleen akka irraa qaraatii argatu seeraaf dhaleessuun dirqama kiyyaa fi keessanii yoo gargaarsa barbaaddan nulleen isin bira dhaabbanna jechuudha. Kanaaf erga namni kun as bahee keessa kutee dubartii nu jalatti arrabsee amantii teenya arrabsee amantii arabaa jee nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii arrabse booda inni kun adaba isaa argachuu qaba. Maaliif jennaan dimokiraasii wanni jedhan hin jirtu Ameerikaa kana keessa. Dimokiraasiin daangaa qabdi Ameerikaa keessatti. An dimokiraasii jee hate speech gaggeessuu hin danda'u. An dimokiraasii jee waan namaa mirga namaa dabaree tuquu hin danda'u. Mirga amantii namni Ameerikaa keessatti dhugaan sahina amantiin Ameerikaa keessatti konstitutiona waggaa 300 dura jaaratan keessa jirti. Mirgi amantii jechuun namni amantii. Kanaaf namni tokko amantii ta'e arrabsuus mirgan qabu, amantii ta'e qushaasheessuuf mirgan qabu, hate speech gaggeessuudhaaf mirga hin qabu jechuudha. Yaa tanki beekan gulummaa Misgaanuu jechuudha. Misgaanuu maqaa duraa keessaati beekan gulummaa kan inni itti fi'amu. Rakkoo baas luuccoo tanki so much yaa. Beekan gulummaatiif inni warri fidee miidiyaa saniin fidee nu arrabsiises ka itti yaadee footoo qopheeffatee sagantaa je'ee tolfatee beekan gulummaa jedhan kun inni ifiifuu agummaan gattaa ijee jechuun marzii summi galgalaa ganama dhufee waan Oromoo facaasa. Ja'a maraataa fakkaata. Rifeensa isaa cafaree godhee akka nama ni jiraame akka nama tuqamaa fakkeesse no ajandaa gaggeeffataa jiran. Kanaaf uummanni akkanaa kun nu keessa hawaasa keenya keessa dhaabbachuu qaban jechuudha. Maaliif baalagummaa keessa dabraniiti amantii teenya dabranii jechuudha. Kanaaf nuti gaamma wanni gochuu qabnu warra seera barate hedduu qabna. Ogeessa seeraa ni qabna, ogeessa amantii qabna, ogeessa hayyuu diinagdee qabna, ogeessa adda addaa qabna. Siyaasaa waan hunda qabna jechuudha. Kanaaf wanni godhamuu qabu adda durummaadhaan warreen amantii kiristaanaa hordofanii fi warreen islaamaalleen waan kana jala buutanii ummata lamaan kana tokkoffaa heeraa fi seeraaf akka dhalawan. Maaliif jennaan ati Ameerikaa keessatti waan amantii islaamaa guddaa tuquu miti hooma fedheehu amantuma namaa xiqqishoo takkaa yoo tuttuute FBI mana sii dhufti yoo ati daangaa nama dabarte nama siin tuqin amma namni isa tuqe jira namni isaan tuqe jira jara kana hin jiru sigala biyya tana waan takkaa jira jara keenya dhugaan isin hima yoo ati nama gufatte yoo nama kana itti gufattee dhooytee deemte yoo mana murtii dhaabbatte Haji Xinxalaa yookaan falmataan biroo namicha kana beekaati itti gufatee dha intentionally itti yaadeeti itti gufate moo akkanumatti osoo hin beekin accidentiin itti gufatee jedhaniiti yoo accidentiin itti gufatte bilisa si baasan yookaan wannaa si godhan yoo ati immoo yeroo itti gufattu san itti yaaddee itti gufatte beekaa intentionally waan gooteef rakkoo keessa buutaa jechuudha. Namni isaan sababa godhatan intentionally waan kana amma fakkeenyaaf sababa Ustaaz Naasir Hamzaa sababa godhataniiti. Ustaaz Naasir Hamzaa amma fakkeenyaaf
wishii dhaase wishii arrantana hayyoota kana nama miliyoona 50 duuba jira jechuudha hiikaan isaa malee addunyaa tanarratti eenyuutu gawwaa jira kadeemee namaa dhumu hin jiru jechuun an fakkeenyaaf isa kana duuba hayyoota kana diinaa fi firrinis haa baruu nama miliyoona 50 duuba jirraadha itteeshiniin isaa malee kaanee miliyoonni 50 haa dhumnu jechuun miti ati immoo isa kana sabsattee amantii namaa tuquu hin dandeessu Naasir Hamzaa attaa gochuu dandeessa fakkeenyaaf garuu amantii isaa tuquu hin dandeessu jechuudha haadha mana kiyyaa tuquu hin dandeessu ilmootii tuquu hin dandeessu ergamaan ani itti amanu nabiyyi kiyya na jala tuquu hin dandeessu jechuudha maaliif Naasir Hamzaa itteeshiniin isaa maal ture yeroo san aboo hayyoota keenya Jawaar Mahammadiif Baqqalaa leeyotu hitan Oromoo miliyoona 50 duuba jiraadha malee itteeshiniin isaa ni beeyna beekaa namni si gufatee fi wanni ati accidentiin jettu wanni ati emotioniin jettu tokko miti jechuudha ni beeyna namni gaafa aare amma fakkeenya emotioniin waa hedduu daddarbata ni deebi'a ilmi namaa dhiifama jaas deebi'ee waa gufatee jechuudha so amma inni yeroo kana jedhu maal jechuudha namni kun wishii isaa dubbate nama dhuunfaati wishii isaa dubbate fakkeenyaaf Oromoon Jawaar Mahammad duuba Oromoo miliyoona 50 jiraachuu hiikaan isii namni kun afaan adda adda waa hiikkataa jechuudha fakkeenyaaf kana sababsattee immoo islaama guutuu arrabsuun haya inni yoo san je ati islaama guutuu maa arrabsita dubartii teenya guutuu maa arrabsita dubartiin teenya sintuun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu inni sintuun amantiin muslimaa sintuun maa kana goota because ati itti yaaddeeti amma gizee dhuftu kana accidentally miti jechuudha itti yaaddeeti waan kana intentionally godhaa jirta jechuudha itti yaaddee godhaa jirta jechuudha kanaaf wanni ati godhaa jirtu kun hawaasa arrantana gaafa ati gosa arsii wali qabdee arrabsite san gaafa obbolowwan keenya warra tuulama akkasi arrabsuun heeraaf dhalaa usura ture jechuudha maaliif namni waan godhu maaliif ati backgroundiin kee already kakiraayimii qabdu because nama gudeeddee waan biyyaa baateef deebitee maallaqa saamtee waan biyyaa baateef akkuma garaan haadhaa saara buqqeetii garaan haadhaa gosa meeqa dhala ja'an ati dhaaba tokkollee bakka hin buutu godina tokkollee bakka hin buutu maatii umateetii obboleessa kee wajjii dhalattee bakka hin buutu jechuudha arra obboleessa kee maal je ragaan irratti bahaa yoo seeraaf dhalaa isiin jee jira kun jechuun maal jechuudha nama takka bakka hin buutu baalageedha mataa kee bakka buutaa jechuudha maybe gurmuu qabaachuu dandeessa warra ati ittiin haasawtu jiraachuu danda'a warra ati si dhidhiibanii waan kana dubbadhu warri siin jaan jiraachuu danda'an ummanni kun akkana ummanni sun akkasi hoggaa siin jaan ati kaatee dubbachuu dandeessa hate speech san gaafa bulgaate khalaalamu si arraba keeti laalla malee nuti warra si duuba jiruu miti jechuudha si galee kanaafuu ajandaan kun ajandaa xiqqaa miti ajandaa amantiin guddaan kun tuqame ajandaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad irratti arrabsame kun ajandaa xiqqaa miti kanaaf namni kun warreen keessattuu ulamaa'onni North America jiraatan masgida hundarraa wal qunnama koree takka irra ijaara nama kana even warra kiristaanaallee dabaladha abbootii seeraa dabaladha fuulduraafillee wanni akkanaa kun akka nutti hin deebine irratti haa daleenu akshiniidhaan heeraaf seeraaf haa dhaleessinu isaan lamaan jara lamaan kana jechuudha maaliif jennaan dhugaadha emooshinii keessa jirra dhaabaa nuun hin je'inaa nuti ammaan tana wanni jettanii warreen nama hedduun niti dubbattanni agarraa jechuudha dhugaadha namni emooshinii keessa jira ajandaan ajandaa rasuula sallallahu alaihi wasallam ajandaan nabiyyi caalu hin jiru dhugaa dubbanne ajandaan amantii kee namni sirra arrabsee si jala xiqqeessee maatii tee si jalatti arrabsee saba guddaa kana galgalaa ganama qabsoo tanaaf aarsaa guddaa kafalaa jiru diinagdeenis lubbuu itti kafaluunis waan meeqa godhaa jiru baalageen kun as bahee yeroo akkana tuqu kun nuuf balaa guddaa qabaa jechuun nu keessatti kanaaf namni akkanaa kun adabamuun dirqama seeraan adabamuun dirqamaa jechuudha kanaaf jara keenya immoo yeroo kana goonu waan biraa hunda hurgufannee waan goonu hunda hurgufannee agummaa qofa ajandaa godhannaa tajettu sanillee naan liqimsamtu maaliif jennaan dhugaadha aarii namni qabnu hundi nuti isin dura gabbaanee aarii teenya ibsanne isin dura baaneeti waa meeqa darbanne jechuudha
yoon balleessee jiraadha nama fakkeenyaaf namaan osoo hin beekin wajjin jira dhiifaman gaafadha garuu sanii achi ammallee an mataa agummaa irraa hin bu'u jechuudha hanga dhugaan falaffalamtee waa itti godhamee namni jala godhame akshinaan karaa akshinaa deemnee koree irra jaarree maaliif muslimni atlaantaas ni jira ortodoksiin oromoo ni jiran ummata guddaa jira jechuudha kun immoo isaan qofa laallatti jechuu miti masjid toofiqis ni laallatti masjid bilaal hunda warreen noorz ameerikaa keessa jirtan hunda keessa laallatti jechuu dubbiin tun nullee gargaarsi yoo barbaachisa isin hojii jirraa jechuudha waan kana irra daleeynee koree itti goone ummanni kun kabiraatiif akka qaraatii ta'u heeraaf seeraaf dhaleeffachuu qabna jechuudha sini galee heeraaf seeraaf dhaleessinee isaan kana akka isaan hawaasa keessaa bahan akka kophaa achi bahanii adabbii isaan barbaachisu argatan irra dalaguu qabna jechuudha kana wanni gochuu qabna soo kanaafuu dubbii tana laalchisee ani nama amma fakkeenyaaf namoonni tokko ani dubbiin obbo Abdiisaa obboleessiisaa arraan tana nama wajji dhalate ilma abbaa isaati dhiiga namni isarra caalu hin jiru sini galee namni isarra caalu namni isarra itti dhiyaatu hin jiru arra inni ragaan itti baha arra inni kun baalageedha akkuma jawween ogaa dhalte kaan gamana dabartutti ilmi namaa garaan haadhaa saara buqqeeti waa hedduu dhalaa jechuudha kanaaf ammallee mataa isaarraa waan hin buuneef waan kan akkasitti karaa nu qabsa sani achi immoo tanuma keessa haquuqamaan dubbatu jira namni quuqama qabu namni nabiyyi fi jaalatu namni rasuula rabbi jaalatu sallallahu alaihi wasallam akkuma tabiraatiif hanga laagaan teenye nu baqayxutti iyyinu waan sabarratti akkuma gizee laagaan teenya hanga nu baqayxu iyyitutti gaafa amantii teenya tuqanii sin teenyochu nuti namni akkana hanu argu gaafa amantii teenya nu jala tuqxan ija diimtuu sin garsiifna jechuu sin hin dhiifnu jechuufitti nu jalatti hin tuqxan amantii tiyya kabaji sabummaa fi oromummaa waliin qabna siyaasaa waliin qabna waliin oofannaa jechuu wal kabajaa maaliif jennaan ani garaa qulqullummaadhaan yoo hadhugumaan saba kanaaf yaannu taate yoo wal jala deemna jenne wal kabajaa amantii walii kabajaa deemuu qabna jechuudha kanaaf baalageen akkanaatu ammallee as baatee yoo arraan tana tokko Harargee keessaa dhufe yookaan Arsii keessaa Baalee yookaan Jimma yookaan maarraa dhufe baalageedhaati Jimma bakka hin buutu yookaan Harargee bakka hin buutu Arsii Baalee bakka hin buutu jennee isa kana tokkummaan itti duullaa jechuudha adaba barbaachisu itti kanninaa jechuudha isinii galee soommoo kana sababsatee nuti isiniin hin jenne nuti jarri kun akkana jarri kun akkasi bar duraan isin himnee bar ajanda ati dura eenyu haya sii fudhadhe agummaan nama dubartii reeppu godhee biyyaa bahe nama maallaqa nama saame nama joollummaan maallaqa hatu nama joollummaan ayyoolee isaa wal lolchiisu nama baakgiraawundiin isaa badaati nama dhaaba tokko walitti hidhatan qabne sii galee ati immoo isa sababsattee kaambii Daaneel Kibra keessa teessee namticha Minilik sadaffaa nurra deebisuu deemu isaaf harkatumaa isaa wajjin ijoollee teenya ficcisiisaa isaa wajjin hayyoota keenya ficcisiisaa agummaa arrabsaa maqaa agummaatiin nama biraa irratti quballaatiin agummaan nama biraa bakka hin bu'u godina takkallee bakka hin bu'u agummaan amantii nama tokkollee bakka hin bu'u jechuudha agummaa isa agummaa yoo jettanillee isiniif hojjetaa jira maaliif jennaan odoo dhugaan silaa nama godina san jaalatu taate yookaan amantii san jaalatu taate arra ajandaa akkanaa kana jarri lamaan kun hin fidu agummaa fi gulummaan yookaan agummaa fi misgaanuun odoo dhugaan nama silaa quuqama saba kanaaf qabu taate arra durooniin osoo wallagga irratti bu'aa jiru ajandaa seensatiif taatan ni fidan arra osoo abbootiin gadaa karrayyuu warri gadaa gaggeessu 14 bakka takka irra shanaman dugugaan sanyii nurra gaggeeffame ajandaa kan hin fidan isaa yoo ta'ellee kaambii Daaneel Kibratii wajjii wal qunnamtii qaban 100% sinigala agummaa fi misgaanuun kaambii Daaneel Kibrat yookaan kaambii Abiy Ahmad tagalgalaa ganama guyyaa kaan masgiida 35 guban mooxaa keessatti በዚህ እስላም ወሮ በዚህ እስላም ገብቶ በዚህ እስላም ማረጀ ከከነ ጎዳ እስላሙማ ሄት ስፒች ገገይሱ ጎርሳ አብይ ኸይሰኒቲሚ ዱባአቲ ኢልሞ ጃለተኒ ፉሪን ጅበኒ ጃን ዳንኤል አብይን ጃለደ ኢልማ አባ ገዳቲን አንጀት አብቹዳ ዳንኤል ክብረቶ
masgiida 35 gubsiisee qabeenya islaamaa mooxaa keessa gubsiise sun kagalgalaa ganama jibbansa oromootii fi jibbansa amantiitiin guute ati immoo isaaf harkatuma agummaan akkana jettee tana keessa polotikaa kee naggadan irratti hin gaggeessin annama dhugaaf dubbatu akkanatti ilaalee arga sheekotii teenya rabbi umrii isin haa dheeressu sheekotii teenya gurguddoo wanni isin dubbataa jirtan ammallee if eeggataa dubbataa jirtan dhugaan isin keessatti argaa jira fayyaa argadha sheekh Amin Ibrootis Ustaaz Anwaris hundi keessa warreen dhugaadhaaf dubbatan ni beeyna akka isin dhugaan isin keessaa dubbataa jirtu akka amantii teessaniif quuqamtanii of eeggataa dubbataa jirtan immoo gaafii wanni tunis akka karaa nuu qabattu jettanii akka dubbataa jirtan ni gara nulleen usneetuma asirraa wama hawaasaa qofa ho'i lallabaa jirra gaafa amantiin kamuu tuqamte kaanee dubbannaa jechuudha gaafa namni godina tokko as bahee afaan keenya waladda akka itti wanni jennu waladda gaafa je lakkii bo'us siitu waladda jennee afaan keessa dhoyne jechuudha sinii galee kanaaf ammallee gaafa namni tokko amantii abbaa kamiitu tuqe fedhu amantii waaqeffannaa haa ta'u fedhu amantii protestaantii haa ta'u fedhu amantii muslimaa ta'u amantuma fedhee yoo namni tuqe wal dura dhaabbannaa jechuudha gaafa ati amantii tiyya islaamaa qofa tuqxe miti ta biraallee tuqxe sin dhiisu maaliif ragaan agartanii jirtan gaafa namichi irra paarlaamaa seene ni beektan hangaasaa Ibrahim har'a paarlaamaa keessa taa'u kun gaafa asirra miidiyaa kanarra taa'ee akkuma agummaa afaan isaa salphaa ture san asirra taa'ee afaan keenya waladda wanni keenya waladda jee warri dula itti duule nuti jechuudha kana maaliif goone boondii tokkummaa keenya jabeessuuf jechuudha kanaaf gizee namni akkanaa badiin akkanaa dhufe har'a obboleessa isaa arguu kiyya hedduun gammade na fayyiste wanni amma obbo Abdii isaan dubbatu wanni saahibni isaa kalee gadda dubbate anammoo na fayyisaa deemti maaliif jennaan warra itti aanu warra isa beeku warra bakka inni itti dhalate beeku warra wajji guddatee fi kun dhiiga isaati jechuudha akkana feena laal dhugaa nama kanaa aggaas nu baaftan nuti immoo waan itti aanu tarkaanfi itti aanu dabaruu qabna jechuudha dhiisuu qabna jechuudha isin galee kanaaf isin immoo kaambiin Daani'el Kibret daldaaltonni akka nuti kana sababsannee waanuma Oromoo jaantanallee hurgufannee akkamittiin hurgufadha dhiira meeqaa mana hidhaa keessatti taa'u jira rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu isa nama tuqun fedhu immoo nama arra lubbuun jirus gootawwan keenya akka isaan irraa du'an hin barbaadu akka isaan miidhaman hin barbaadu haqni isaanii akka narraa dhokatu hin barbaadu cubbuun hidhaa tattaa'aa jira ummanni na duuba tattaa'u kun isaan immoo akka cubbuun narraa wanni ijaan hin barbaadu jechuudha amantiin xiyyaas akka tuqamtuun fedhu immoo akka sabatti cabiinsa akka jaarraa 16ffaa abbootii gadaa qabanii walitti warra caa jeela tattaa'u walitti qabanii gisee bakka takkarra shanan rabbiin maal nuun ja'a isaan kana callifnee ilaalla no kanaafuu jara keenya wanni nurratti as deemaa jiru kun hundi waan akka laaftuun laalluu miti jechuudha kanaaf warra waan kana keezii obbo Agummaa koree irra jaaruu qabna jechuudha seeraaf dhaleeffachuu qabna bakka hojii isattis dabarsine hara seeratti illee dhaleessu jechuudha kasanafte immoo haga dandeenyu bakka jirru ija teenyas banannee warra wanni ijoo dhufe oromummaan isaa baddu mitiqishoon haa baddu akka kun haa baddu dhaabbadha kana yeroo jennu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagaa fi rahmanni irratti haa jiraatu nabi Muhammad gaafa lubbuun jiran hadiisa illee yoon sirri beekuu baadhe nabiyyis turan ajajaa waraanaa turan bulchaa hawaasaa turan waa meeqa wal cinaa gaggeessaa turanii jechuudha nagee ummata jidduu buusaa jechuudha sini galee kanaaf nulleen tana keessa kaambiin Daani'el Kibret isinin beeka wal beeyna ani sheekotii teenya ta dhugaan onneerraa tuqamtee diinii fiitii lolu isaan hin baanu ta diiniif dubbataa jirtu isaan hin baanu haqa dhugaa baga dubbatan nuu dubbachaa jirra maal nulleen dubbachaa jirra bara nuus dubbachaa jirra bara garuu warri kana sababsattanii duraan isin himne bar jarri sun akkana jarri kun akkana jarri isin akkas nuun jettan kaambiin Daani'el Kibret achi jiran Hilton Hotel dhaabbadhu nuun facaasini nuti yeroo wal qaynu asirra gaafa dhufnee wal qaynu ayyoon dhufee jaalmarroo qeeqee
jaalmarroo jabeessuuf hin qeeqa malee yookaan maaliif inni kun akkana tahaa miti no qabsoon haa dhumtu bakka ni gahaa gabrummaa jala galla yoo jettee hin fudhadhu sirraa hin fudhadhu gabrummaa jala gallaa nurraa haa dhaabbattu nurraa dhiisaa waan jettan tanaas hin fudhadhu jechuudha. wal sirreeffannee wal qeeqnee kararra wal deebisaa deemna baalagee hattuu nu keessa dhuftee waan akkana oftus heeraaf seeraaf dhaleessinee goona. Si galee isin immoo namticha amantii muslimaa jibbu amma waan Daani'el Kibra garaa isaa keessa jiru beektanii agummaan isa immoo osoo aangoo argatee waan Daani'el Kibra godhu kana caala godha. Sheekotii teenya akka gatu niin beeka akka inni masgiida gubu niin beeka agummaan osoo aangoo argate immoo akka agummaa kasammuun isaa dubbee isaan beektan malee akkanumatti baakgiraawundii rakkoo qabdu qabuutu arraan tana aangoo irra jira jechuudha. Daani'el Kibratii fi Abiyoot isaan kanoo akkamiin ilaalaa jirtan namticha masgiida 35 gubsiisee islaamni biyya weerara je'ee publicly wannarra dhaabbatee haasa'e sanoo ija kamiin ilaaluu jirta maan dubbanne waa'ee isaa lakki kuni zamachaa abbichuudhaan an jette osoon zamachaa minilik argaa jiru osoon zamachaa minilik harka isa irratti argaa jiru kun zamachaa abbichuudhaan an jette kijibaan haya zamachaa abbichuun ka eenyu duuba jira ogaan siin jee andargaachoo xiggee argaa dhageetii Oromoo jibbu waan Oromoo jibbu Daani'el Kibra ka Islaamaa fi Oromoo jibbuutu duuba jira duuba kaambii tana keessa naateessee tana keessa zaffaqamtee arraas baatee immoo ganda abaluu sanii jalan deeminaa ganda abaluu sun akkasiin godhinaa suni maarree gootanii maal gawwaa kee barbaaddadha namni sii jecha diigamuus hin jiru no don't waste your time namni sii jecha diigamuus hin jiru kanaaf cubbuu meeqaan nurra gaggeessaa jiran Daani'el Kibrat faan ajandaan kunu ajandaa keessan ajandaan agummaatii fi ajandaan misgaanuu yookaan beekan gulummaa ajandaa keessan isintu nu keessa facaase amma enjoy godhaa jirtanii isintu nu keessa facaase yaa sirritti tanammoo ofirraa dhorkan gaafa nabiyyiin keenya tuqame gaafa nuti social life jireenya keenya nu harka tuqame ofirratti nu sunuu jechuun ofirraa dhorkinaa jechuudha tana dirqama isinii kannina tana dirqama North America Masjid al-Aalaa North America jirtan tun dirqama keessani tana dirqama fudhadha koree irra jaaraatii dirqama fudhadha kana achi immoo waan itti deemaa jirru kana immoo dhaabuun qabnu jechuudha dirqamaa jechuudha isinii galee so kanaafuu asumaanuu wanni isinii dhaamuu barbaadu goofandimii obbolowwan keenya warra karrayyuu irratti abbootii gadaa dhuman goofandimiin banamee jira linkii san anis share godheen jira adara goofandimii san deemaatii gargaara ummata keenya gargaara ummata keenya akkanatti cubbuun qalamaa jiru ajjeefamaa jiru mana hidha guuramaa jiru fi arraan tana warra jibbaa isaaniif haqqisaa jiran kanaaf immoo sagalee ta'uun dirqama keenya jechuudha Washington DC wal arguu qabna jechuudha we have to go to Washington DC Washington DC hiriira guddaa jira December 9 yookaan khamisa amma as deemaa jiru khamisa amma torbaan keessa jiru kana khamsa yookaan tarisduma amma jiru kana December 9 hiriira guddaa gaggeeffamaa jira qophii guddaa gaggeeffamaa jira let's join in Washington DC tti haa wal agarru Washington DC sagalee haa taanu warra mana hidhaa jiran fiif sagalee ta'uu qabna jechuudha warreen amma asirra teessanii hiriirriin barbaachisu kanaan jiru jira fakkeenyaaf eega maaliif si barbaachisa because kaambii Daani'el Kibrat irratti hiriira bahaa jira kaambii Daani'el Kibrat irratti hiriira bahaa jira maaliif kaambii andargaachoo xiggee minilik zamachaa deemtu tataammaany bayyana irratti bahaa jirra jechuudha ta instituutiona Oromoo jala balleessaa jirtu ta Oromoo duwidaa garaa godhaa jirtu tana irratti zamachaa bahaa jirra jechuudha maaliif namni sirna abbooti namni gaggeessitoota gadaa abbaa gadaarraa 14 bakka takarra shane anaaf maal naa yaadeeti arraan tana warri baankii fi taankii qabu walii guurameeti ummata minilik sadaffaatiif zamachaa minilik bobbahaa jiruuf sagalee tahaa wanni godhaa jira anoo maaliifin ummata keenya hayyoota keenya hidhaa jiraniif sagaleen taane tanaaf waan goonu hunda akshinaan godhaa deemuu qabna jechuudha akkanumatti emotion driven ta'uu qabna jechuudha sigalee akkanumaan emotion driven ta'uu qabna jechuudha kanaafuu warreen deemaa jirtan amma nuti keeta keessan buuk godhadha diisirra wal agarra khamisa yoo rabbiin jedhe diisirra wal argu qabna we have to do that sinigale kanaaf akkuma isin qoqqooytu hunda keenya qoqqooytu dubbiin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii nagaa fi rahman irratti haa jiraatu
abbaan fedhe amantii keenyatti bu'uu mirgan qabu. Immoo san yeroo goonu biyya seeraa fi heera qabdu qabna. Heeraa fi seera dhaleeffachuu qabna jechuudha. Isin galee. Kanaafuu warri amma as jala koomantii dhuftanii waan akkanaa jettanii fi warreen miidiyaadhaan laayivii dubbattan namni Jawaar Mahaammadiif sagaleen tahinnaan jettu ni kijibdaa nabiyyi isin jaalattu ati kijibaadha. Maaliif jennaan agummaan nabiyyiis arrabseeti Jawaar Mahaammad arrabse waan ni beektan waan madaa dhukkubni keessa jirtuuf jechuudha. Isin galee. Kanaaf namni akkanaa kun dhugaadha kun ajandaa Daani'el Kibret yookaan kaambii Daani'el Kibret warra biltsiginnaati warri waan akkanaa ooftanii jechuudha. Kana isin irraan bitannu jechuudha. Hin laffayina. Dhugaadhaa fakkeessanii waan quuqamtan fakkaattanii ifiifuu uummata namicha jaddaal guddaan keessa taa'u ka Daani'el Kibret jedhaniin izzii kobba Oromiyaa mattoo qaddasa jedhe Atlaantaa dhufe Atlaantaa tana booma quduraa wifii takkaa jira. Charchii Atlaantaa kana dhufeeti inninis Atlaantuma sanitti dhufee dhiifama warra Atlaantaa kan jiru sorry guys. Jechi kiyya kunis Daani'el Kibret amma dura Atlaantaa dhufeeti Atlaantuma keessa dhaabbateeti ba Oromiyaa qaddasa jedhe barlaala jibbaa inni Oromoof qabu. Daani'el Kibret amma dura wanni darasaa walii guurrateeti Islaamummaan biyya weerartee jirti bakki hundi masgiida tahee bakki hundi naggada isaanii qofa tahee jira jeeti gaafa kaammoo irratti kaanii ibiddatti qaban jechuu masgiida 35 moola jarri qabu naggada jira ibiddatti qaban kuni maal kun jaddaalimi fiifu abbaa badiiti miti kun akka agummatti as bahee nabiyyi tuquu baate garuu waan ati hordoftu waan ati gootu instituutiina kee balleessaa jira bar dhukkeerraa kaasaa jira kanaas hin dagan duuba ati isa san yoo deeggarte kanaas hin balaaleffati yoo balaaleffatte hunda akkuma keenyatti irraas bahiiti cunqurfamaadha je'iiti akkuma keenyatti irraas bahiiti Daani'el Kibretis sirna amantii teenya balaaleffatu sirna isaa kanallee waliin balaaleffachuu agummaallee akkuma waliin haa balaaleffannu waliin amantii balaaleffachaa jirame agummaa fi gulummaa fi Daani'el Kibretis ana biratti tokko jarri diina takkalleen amantii tiyyaaf kabajaan qaban takkalleen saba odoo silaa saba kiyyaaf kabajaa qabaatan dheengadda nama dhibbaa olii dhumee naannoo Wallagga irratti xayyaaraan dirooniidhaan shiftaan fiinxaaleeyyiin eenyu warri Amaaraa kun dhufanii nafxanyaa kun dhufanii faannoon nama keenya fixaan jiranii Walloo irratti diroonii roobsaan jiru Karrayyuu irratti as baasanii qaqqallee uummata so duuba maali garaagarummaan agummaa fi gulummaa fi Daani'el Kibret kaambiin isin jedhee ta'u maali anaaf garaagarummaa isinatti himame adoonsi tokko hundi keessanuu adawwii yoo adawwii taatan as jala irkattanii maqaa rasuula rabbii dhaabachaa maqaa rasuula rabbiitiin ajandaa keessan nurratti noofina yoo quuqamtanii haasoitan haasawa we don't touch you sheekotiin teenya dhugaadhaan of eeggataa komii dhaleeffataa jiran thank you so much sirri jiran kararra jiran osoo politikaa walitti himeen of eeggatanii waan kana akka isin afaan godhattu dubbachaa jiran thank you so much galatooma isin immoo warri kaambii Daani'el Kibret jirtan dhaabbadhaa eenyu sobuu deemtan hay ani meeqa abbaa gadaa 14 uummata gaggeessitoota abbootii gadaa san gate ka ammallee uummata keenya lafarraa fixaa jiru ka boobar Dubaay dhaqee waa'ee amantii keenyaa abiyyi afaan isaatiin maal nuun jee maan dubbatiin agaabsan waa meeqa nuun jee abiyyi afaan isaatiin Daani'el Kibret waa meeqa nuun jee isa kanallee dhugaa isaa dubbadhaare kaambii isaa kana harkatumaa kana kaan wanni qofa jettanii sababa kanaan Oromoon faca'uu qabdi sababa kanaan Oromoon hiriira bahuu qabdu sababa kanaan Oromoon walgahii walitti dhufu sababa kanaan wannummaan Oromoo jedhamtuun baduu qabdi gizee naan jettu it's not gonna make sense no it's not gonna make sense sensi naan kan sigale so kanaafu fayyaa argadha waan hojii turtaniif video linkin isin share godhe obbo Abdiisaa obboleessi eenyu agummaa dubbate kana sirritti hordofaa dhaggeeffadha waan inni jiru waan irraa bartan waan irraa dhageessan maaliif gizee akkana babbaqeessanii dubbatan dhugaan as baatii jechuu maaliif dubbiin Oromoo waan jette beektanii dubbii gala dhoorkan malee bahan dhoorkanii gaafa dubbii tana baate dhugaan falamtee fatamfamtee dhufuu qabdi an dhugaan rasuula keenyaa haa dhokottu hin jiru never ka dhugaa rasuula keenyaa barbaadu garuu maqaa rasuula keenyaati meeqaatu dhugaadhaan barbaadaa jiraadha my question
amantii tiyya irratti an nama amantii diin kiyya bubbuun barbaadu. Nama bultii tiyya bu'uun barbaadu. Nama maatii tiyya bu'uun barbaadu. Nama haruma fedheenu narraa tuquun barbaadu. Garuu as keessa dhuguma saniin barbaadaa deema malee keessa ajandaan oofadhu. An amma irra fakkeenya waa'ee ajandaa kanaatiin dubbadhee mi'ee arra cubbuun qaba waa'ee Jawaariyoon dubbadhe. Arra cubbuun qaba yoo waa'ee obbo Baqqalaa Hamzaa Booranaatiif dubbadhe cubbuun qaba. Hamzaa Booranaa nama sagalee seefuu sanii gaafa sagalee dimtsaachiin isamaa gaafa ta'e bar nama reediyoon irra taa'ee bar sagalee guddoo saniin bar waa meeqa godhaa ture bar namni kun. Arra inni kun cubbuudhaan mana hidhaa keessa naa taa'uu jiraame. Shamsaddiin Xaa maal balleesse? Koroneel Gammachuun Lammii Beenyaa maal balleesse? Sinigalee. So kanaafuu kana kaniin ja'uuf namni walabatee gaafaas beenaan jee adoon hin dubbadhu. Namni siyaasaa gizee kaan hin burcine kadhugumaan waan amantii qofa uffataa ture amma immoo gaafa amantiin isaa tuqamte as bahee gaafa dubbata sheekutiin thank you so much hararra jirta. Good job. Maaliif amantii keetii tuqame amantii kiyyaa tuqame diin keenyaa tuqame kana dirqama qabnaa jechuudha. Tana wal dhaabuu hin dandeenyu. Yoon dhaabbadhaa jee namni dhaabbatu hin jiru. Wal dhaabuu hin dandeenyu. Maaliif ibidda harkaan qabatanii jechuudha. Kanaaf immoo tana keessa hattuu tana keessa naggada uffattuun baanan hattoota kijibdu warra wanni keessa dhaabbatee mukarra teessee maal jaani barcumarra ta'anii muka namatanii jaan. Wanni ati irra teessu, wanni ati oofaa jirtu, wanni ati deemaanii jirtu kaambii Daani'el Kibra keessa teessee waa'ee biraa natti haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Akkaataa nuti itti diigamnu ati natti himuu hin dandeessu jechuudha. Dhugaadhaan quuqamtaa waa'ee quuqamtu sanirra dubbadhu mirga qabda. Immoo dubbannee qofa qilleensa irratti dubbanneetuma qilleensa irra facaafnee aarii keenya baafannee mana galuu miti. No. Action koree irra jaarree waan kana karaa qabsiisu. So fayyaa argadha waan naachi turtaniif guyyaa gaarii halkan gaarii thank you so much. Kanaafuu jabaadha Washington DC wal agarra warreen goofandimii uummata warra genocide karrayyuu irra gaggeeffameef osoo hongee qabanii obboleen kiyya. Mee ilaala gogiinsi osoo jiru osoo hongeen beelaa Baalee irra jiru karaa Walloo jiru karaa Tigraay jiru karaa karrayyuu irra jiru Boorana irra jiru osoo waa meeqa harkaanu qabanii arraan tana waan diinummaa gara jabeenya isaan irratti oofaa jiran laala. Waa meeqatu deemaa jira jechuudha. Kanaaf akkasitti haalaalaa deemnu halaallachaa deemnu fayyaa argadhaa waan naachi turtaniif guyyaa gaarii halkan gaarii linkii kanas wanni godhadha isin share godheen jira daawwadhaa dhaggeeffadhaa. Maaliifin isin jee dubbii namicha kanaatu dubbii naman teessifne dubbiin tuqaan Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbii keenya waan nu teessistuu miti jechuudha. Kana yeroon jedhu bira kutee obboleessi hojii dhalate ilmi abbaa isaa hoo maal yaada waa'ee isaa maal jedhe saahibni hiriyaan isaa wajjin nyaate maal jedhe maal dubbate maal beeka waa'ee isaa jennee laalluu qabna kana hunda immoo san booda maaltu nextiidha jennee jechuudha. What is next maal gochuu qabna maal wanni itti aanu akkamitti dubbii tana karaa qabsiifna waan jettu irratti kun immoo koreen isin laallattee jechuudha. Koree irra nu jaara warreen masjida Tawfiiq masjida adda addaa North America irra jirtan dillu kun waliigalaatii waan takka afaan itti godhaa dubbii tana even yoo shirri wahiillee duba jiraate akka baatutti godhaa akkasitti karaa nu qabsan isin jaa fayyaa argadhaa Washington DC wal agarra hiriira ni baana jechuudha. Sagalee ni taana uummata keenyaaf ammallee arralee borullee sagalee ni taanaaf jechuudha. Kanaafi akkasitti hubadhaa. Thank you so much warreen hojii turtan warreen hangammaan hojii turtan nagaan naa oolaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Nagaan tura.